duraanuu sababni miidhama kootii miidhaga keeti duraanuu. Ashana harka fuudhee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Hinaaltuu akkam jirtu annagaa kiyya galata waaqayyoo isinillee baga nagaa fayyaa taatan isin jecha nageenya bakka jirtanitti hunduma keessanii kan biyya keessaa kan biyya alaa hordoftoota koo warra taatan nageenya bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u akkasumallee jechuudha har'a torbeen kun torbee gooticha keenya qabsaa mirga dhala namaa kan ta'e jechuudha gooticha keenya waggaa 3 baranaa ji'a kana keessa kan biraa wareegame jechuudha yaadannoo isaatiif yookaan torbee isaa jedhamee torban kana jechuudha namoonni hundi keessan hin beektu akkasumallee saba waan inni irratti wareegameef yookaan kaayyoo isaa galmaan gahu Rabbiin waa taasisu akkasumallee gumaa gooticha keenya Hacaaluu Hundeessaa Rabbumti nuuf haa baasu gumaan isaa lafa hin badini nuuf haa baasu sinin jechuun jaaladha sumarran akka wallaalummaa gootitti yeroo dogoggore dhiifama naa godhaa sinin jecha gara viidiyoo kee ittaanutanii isin dabarsaa jechuudha viidiyoo xiqqoo barumsa qabdu akkasumallee irraa fayyadamtu jedhee wanta yaaddu akka isinii qabadhee dhufeetiin hin jira isinin jedha uummata egaa hinaan maal qabattee dhuftee wanti nu fayyadu maalidha jettanii na eeguu keessan yookaan maal nu qabattee dhufte naan jechuun keessan hin oolu har'a wanta xiqqishuutu akkasiniif qabattee dhufee wanti ani isiniif qabattee dhufes dadhabbii tokko malee akkamitti yookaan immoo siqii tokko malee jechuun yaaddoo tokko malee fuula koo akkamittiin bareeffadha saamunaa akkamitti yeroo dhiqadhe fuulli koo naa bareeda saamunaa akkamitti yeroo dhiqadhe finnis narraa bada saamunaa akkamitti yeroo dhiqadhe narraa qulqullaaha saamunaa qaama keenyaan dhiqannu fi kan fuula keenyaan dhiqannu kam ta'uu qabaa warri jettanii yaaddoo isitti ta'e akkasumas warreen finnis isitti yaa'ee isinirraa badeellee gurraachillee isinirratti hafe yookaan immoo qaamni keessan bakka fuulli keessan gurraachatee kan isinirratti hafe saamunaa akkamiin dhiqannaa warri jettanii yaaddoftan jechuudha wanta na fayyade tokko waan xiqqishuuf isiniif qabadhee dhufeen jira wanta na fayyade isinillee akka itti fayyadamtan immoo abdii guddaa qabaa jechuudha egaa kuni saamunaa kun jechuudha saamunaa hirdiiti saamunaa kanaan inni qadda saamunaa kanaan inni qadda jechuudha yeroo baay'ee saamunaa kana yeroo dhabe immoo kamiin fayyadamtaa yeroo baay'ee wanti wal fakkaatan hin argamu nuti gadi baanee wanta garaa keenyaa bitachuu warri hin dandeenye kun baay'ee ulfaataadha mana namaatti irra deebiidhaan kinoo kana jechuudhaan kana yoo kana dhabeen kana fayyadamaa yoo kana dhabe kana fayyadama lamaan isaa keessaa tokko hin dhabu jechuudha fuula koo kana fayyadama akkamitti fayyadamu taa kireemii qabaa kireemii qabu warri naan jettan immoo ani kireemii tokko itti godhu jechuudha kireemii malee fuula koo saamunaa kanaan dhiqadhee fooxaa qulqulluu fuulaaf kophaatti jechuudha qopheeffattanii kan ta'u jechuudha qulqulluu miicitanii fuuluma keessan qofa itti fayyadamuu dandeessu maaliif saamunaan qaama keenya dhiqannu urgaa garaagaraa qabaachuu danda'a fuulli keenya immoo urgaa san nuuf hin jaalatu waan ta'eef isa kanaan fayyadamaa warroonni isa kana dindeemu jechuudha saamunaa kana ani yeroo baay'ee akkanatti itti fayyadamaa muree kanan jechuudha bakka lamatti adda baasee amma kun muramaadha bakka lamatti adda baaseen itti fayyadamaa jechuudha haala kanaan itti fayyadamaa kanammoo kan hirdiin kun immoo keessaa dhumee jira jechuudha warroonni saamunaa kana hin beekne keessattuu saamunaan kun itti fayyadamaa ta'uu laala yeroo san na amantu jechuudha maaliif jennaan saamunaan kun baay'eetti fuula keenyaaf baay'eetti barbaachisaadha sin jedha kunillee jechuudha baay'eetti fuula keenya finniisni nutti hiyyaa'u jechuudha yeroo immoo dhiqattanii kaatan kireemiiwwan garaagaraa baalaziiniiwwan garaagaraa hin dibatinaa sin jechuun jaaladha maaliif mataan isaa tuyyuun kunuyyuu baay'ee tokko gaariidha qibaatii wantoota garaagaraa
fuula keenya akka daalachoofnellee yoo barbaadan saamunaa kanaan qofa dhiqattanii dhiisuu ni dandeessu. Uummata akka hin ta'u jechuudha. Namoota baay'ee jechuudha anarraa ilaalee fuula koo yeroo jalqabaatiif yeroo ammaa yeroo laalu namoota baay'eetu narraa fayyadamu jechuudha. Ani fuula koo amma wanna tokko haxaa'ee sin jiru wanna takkitti daalachas miti jechuudha. Ani wanna tokko hin dibadhu dhiqadhee dhuman akkasitti nanni isaa jechuudha. Dhiqadhee manni isaa keessattuu amma yeroo ammaa kun ho'aa dafqina mana kushiinaa keessatti mana kushiinaa keessa yeroo seennu hojii achitti ibidda waan ta'eef ni dafqina. Yeroo dafqinu kanatti immoo fuulli keenya maal ta'uu danda'a? Karaa finniisaa wantoonni gurraachi namatti yaa'uu danda'u. Kanaan saamunaa kanaan dhiqadhaa fuula koo nan gurgurfadhaa. Sana booda waa tokkollee hin dibadhu jechuudha. Fuula koo waa tokko hin dibadhu. Isinillee saamunaa kana jarrabdanii too jechuudha. Laaluu qabduun isiniin jedha. Kun immoo kana as keessa saamunaan hin jiru fixeen jira jechuudha. As keessa saamunaan hin jiru. Kunoo fixeen jira jechuudha. Waraqata isaa qofa jira. Akkasiin isiniin jedha uummata jaalalaa itti fayyadamaa too laalaayi. Akkasumas immoo wanti isin fayyadee fakkeenyaaf saamunaa kun yeroo jalqabaa yeroo ittiin dhiqatan nama guba. Akka xiqqoo fuulli keessan isin gugubuut ta'a jechuudha. Warri itti fayyadamtanii hin beekne jechuudha. Namoonni baay'een itti fayyadaman jedhee na yaada. Akka kootti namoonni immoo itti fayyadamtanii hin beekne yookaan namoonni saamunaa kana hin beekne jechuudha. Saamunaa kana bitattanii itti fayyadamuu ni dandeessu isiniin jedha. Paappaayyaa jedha. Asirratti immoo kun immoo tumeerik sabuun jedha. Kana itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Bitattanii gatiin isaatiillee baay'ee tokko salphaadha. Kun amma birrii 3 nan bite. Kana birrii 3 nan bite. Kun immoo 2 turii 10 jechuudha. Dirhama asii jechuudha. Dirhama biyya kanaan keessa jiraatu keessatti jechuudha. Haala sanii fuula keessan otoo wantoota garaagaraa dibuu baattanii baay'ee gaariidha. Nama fakkeenyaaf yeroo duraa jalqaba jechuudha. Fuula koo kana yoo dhiqadhe akkanatti dhiisuu hin danda'u. Wal gadi naaf hin dhiisu. Walitti nasuun tuuraa na daalachaa fuulli kiyya. Saniif jedhee wanti nan fayyadamu baalaziinii ture. Baalaziinii sunillee fuula kiyyatti finnisa na baasaa ture. Finnisni kunillee guddaa wayitillee dhugaa rabbi baay'ee tokko na rakkisaa ture manarraa badee jechuudha. Waan tokko fuula koo yeroo akkanatti qabu yeroo san jechuudha. Fuulli kiyya qabi nama godhu akkatti qoree fakkaata jechuudha. Finnisa keessa darbee to'i. Amma garuuyyuu fuula koo yeroo akkatti qabu las jedhee nama hawwata jechuudha. Gogaan qaama fuula kooti jechuudha. Isinillee warroonni finnisni sitti yaa'ee isin rakkisee warri dhiphatan jechuudha. Gootumaan guututti dhiphachuun isinirra hin jiraatu. Akkasumallee warroonni finnisni isinitti bahe waan fuula kiyyarraa anarraa faayidaa argatu jechuudha. Warri akkasitti finnisni isin rakkise bishaan dhugaatii akkasumallee bishaan gahaa yookaan immoo sirriitti bishaan jechuudha. Bishaan qaama namaatiif ilma namaatiif baay'ee tokko barbaachisaa waan ta'eef bishaan dhugaatii akkasumallee immoo irriiba gahaa yoo raftan fuulli keessan isiniif qulqullata jechuudha. Fuula keessan fayyaa fuula keessanii fayyaa guutummaa qaama keenyaa fayyaa keenya eeggachuudhaaf hirribni gahaan barbaachisaadha. Akkasumallee bishaanillee barbaachisaadha. Akkasuma saamunaa kanatti akka fayyadamtan abdii guddaa nan qaba. Fayyadamtan immoo bu'aa isaa akka irraa argitan guyyaa 2 akka guyyaa 3 warri itti fayyadamtanii hin beekne nama gubaa qoshii nama gubaa sana booddeetti isin isaa jechuudha. Yeroo dhiqattanii kaatan immoo homa tokko hin dibattan jechuudha. Ana ammoo homa hin dibadhu. Akkanumatti fuula koo dhiqadhee gugguffadhee nanni isaa waanuma qibaatii dibadhe fakkaata yookaan immoo lislis jedhee cululuqeetu akkanumatti ta'a jechuudha. Duraan garuu fuula koo dhiqadhee tasumaaf dhiisuu hin danda'u jechuudha. Baay'ee tokko natti ulfaata. Hagan dhaqee qibaatii baalaziinii fayyadamaa ture. Baalaziinii saniin haga fuula koo haxaa'utti natti hin tolu ture. Fuulli kiyya sirumaayyuu fuula natti fakkaatu ture. Garuu saamunaa kanaan dhiqadhee
haga guyyaa lama sadii akkasumatti wanti dura barate dafee nama hin dhiisu akkasumatti na rakkisaa ture booddeerra immoo na dhiisee jechuudha itti baradhee fuula koo qulqulluu jechuudha. Amma yeroo saamunaa kana dhabee jechuudha kan nafa kootiin dhiqadhe baay'ee tokko naaf hin ta'u jechuudha. Wagguma san natti deebi'a jechuudha. Finniisni shif natti jedhee bifa finniisaa fakkaatee natti yaa'a jechuudha. Kunillee jechuudha yoo kana argachuu baadhee yeroo baay'ee kuni hin argamu bakka nani barbaadutti yookaan suuqii ana natti dhiyoo jirutti hin argamu yookaan madaamiti yennaa bitaa hin beektu jechuudha. Ishiin ilaani fuula koof kana fayyadamaa kana naabiti yeroo jalqabaa tokko dhabee tanan waan hin godhu dhabee suuraa kaasee saamunaa kana barbaada fuulaaf jedhee itti ergee ishiin naabitte jechuudha. Yoo kana dhabdan kun immoo bakka hundumaa guutee jira. Yeroo biyyatti gallee akkam goona saamunaa kana argachuu hin dandeenyullee warri jettanii sammuu keessan yaada akkasii qabaattan jechuudha. Kuni hin dhabamu jechuudha. Kuni biyyallee hin jira waan ta'eef hin dhabamu jechuudha. Fuula keenya irra caalatti immoo fuula keenya seera kunuunsuu qabna. Qaamni keenya hundiyyuu kunuunsa nu barbaada. Qaama keessattuu warri mana namaa hojjennu yeroo baay'ee ofii yaadannu waan ta'eef akka qaama keenya kunuunsu sun jedha. Sumarraanii oduu isinitti baay'iseen jira. Nagaan naa turaa. Hordoftoota hundi keessanuu isin jaalladhaa isiniif kabajaa like share subscribe gochuudhaan yeroo chaanaalii kiyya isinitti tole like subscribe gochuudhaan walaa jajjabeessinu wal bira haa dhaabbannu isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa waan nafaan turtaniif saamunaa kanammoo warri itti fayyadamtanii hin beekne warri fuula akka kiyya duraanitti rakkattan saamunaa kana fayyadama. Yoo kana dhabdan immoo kana fayyadama isiniin jechuun jaalladhaa. Saamunaa fuula keenyaaf nu barbaachisudha jechuudha. Kuni saamunaa fuula keenyaa ittiin dhiqannu dhaabbataadha jechuudha. Dhaabbata fuula keenya ittiin dhiqanna hin jijjiirru jechuudha. Kan qaama keenya ittiin dhiqannuu fi saamunaa fuula keenya ittiin dhiqannu garagara gochuu qabna. Akkasumallee immoo fooxaa fuula keenyaa fi kan qaama keenyaa kan ittiin goggossannu jechuudha. Fooxaa kophaa ta'uu qaba maaliif fuulli keenya fi gogaa qaama keenyaa fi gogaan fuula keenyaa garagara waan ta'eedhaa fi haala saniin fuula keenya qaama keenya hundumaa yaa kunuunfannu isiniin jedhaa. Fayyaa ta'aa. Nagaan naa turaa.